Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti dargaggoonni qaamolee nageenyaa waliin qindoomnaan hojjechuu akka qaban kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haaluu Jaldee dhaaman. Mariin haala yeroo irratti xiyyeeffatee dargaggoota kutaa magaalaa Luugoo, Daabee fi Bokkuu irraa walitti baba'an waliin geggeeffame. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haaluu Jaldee barbaachisummaa marichaa ilaalchisee mootummaan hojii dhabdummaa xiqqeessuuf inisheetiiviiwwan adda addaa bocee hojjechaa akka jiruu fi dhimma araaraa Abaa Shanee waliin geggeeffame irratti kan mari'annudha jedhan. Mootummaan dargaggootaaf carraa hojii adda addaa uumeen hojiin fakkeenyummaa qabu akka magaalaa Adaamaatti akka hojjetame dubbatu. Waan hojii kurmaana tokkoffaa kana keessa hojjenne waan akka ciminaatti argitan, waan akka hanqinaatti argitan, isinis hojii hojjechaa jirtaniin waan keessa jirtanii akka yaada kaaftaniif jechuudha walii galaan. Namalees jedhu dargaggoonni magaalaa keenya nageenya magaalaa Adaamaa lafa qabsiisuu keessatti ayyaana masqalaa fi irreecha bara 2016 milkeessuu keessatti gahee olaanaan waan raawwataniif galata guddaa qabdu jedhu. Ayyaanni masqalaa karaa aadaa fi duudhaa keenya eegeen akka darbu gahee olaanaa ba'ee jira dargaggeessi magaalaa Adaamaa. Haaluma wal fakkaatuun irreechi keenya irreecha nagaa, irreecha duudhaan Oromummaa, tokkummaan Oromummaa, tokkummaan Itoophiyummaa keessatti calaqqisa. Isa keessatti qaamonni bifa garaagaraan hordofaa turan, qaamolee nageenyaa, qaamolee siyaasaa achi keessa qabatamaan achi gidduu san turan nu kaasaa turanii deebii kennaa turanii. Ayyaanonni lamaanuu haala saniin akka milkaa'aniif gaheen keessan olaanaa waan ta'eef maqaa koof maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Reeffama marii ta'uu kan dhiyeessan itti gaafatamaan liigii dargaggoota magaalaa Adaamaa dargaggoo Oliifan Girmaa guddina biyya tokkoof nageenyi bakka olaanaa qaba. Nageenya waaraa buusuuf humni dargaggootaa iddoo olaanaa qaba jechuun mootummaan Abaa Shanee waliin nageenya buusuuf Tanzaaniyaa keessatti marii taasisaa akka ture ni beekama jedhu. Kaayyoo waltajjii kanaa inni guddaan nageenya waaraa buusuuf jechuudha. Keessattuu humni dargaggeessaa abdii biyyaati, utubaa biyyaati, biyya jijjiiruuf gahee guddaa qaba. Humna kanaaf hubannoo gahaa akka kennamu fi akka mootummaatti keessattuu maree araaraa mootummaa fi Abaa Shanee gidduutti Tanzaaniyaa irratti taasifamaa ture hubannoo kennuudha jechuudha. Wareegama qarree fi qeerroon taasisen abbaa biyyummaa argannee tikfachuu qabna kan jedhu dargaggoo Oliifan hojii gurmaa'insa cimsuu fi hojii mootummaan hojjechaa jiru dhugaa irratti hundaa'uun hojii kominikeeshinii fi miidiyaa keessatti hojjechuu qabdu jedhan. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf dargaggeessi odeeffannoo kennuu akka qabu caasaa nageenyaa waliin itti fufiinsaan haalaan itti hojjechuun nageenya magaalaa eegsisuu irratti ibsanii jiru. Itti aansuudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuu qabna jechuudha. Akka dargaggeessatti kanaan duras hojii guddaa hojjechaa turre. Dargaggeessi keenya eegumsaaf sakatta'insa irratti, opereeshinii irratti, odeeffannoo kennuu irratti hojii guddaa hojjechaa turtaniirtu jechuudha. Dargaggoonni marii irratti hirmaatan tokko tokko yaadaa fi gaaffii dhiyeessaniin diinaaf lamuu karaa hin kenninu mootummaan keenya carraa hojii nuuf uumeen hojjechaati jirra jedhan. Ismaartii Adaamaa dhugoomsuuf immoo garuu mootummaan gaaffii araaraa dhiyeessuun isaa bilchina qabu kan ibsudha jedhan. Ammas mootummaan marii araaraa yeroo sadaffaaf gaafachuun hawaasni yaaddoo nageenyaa malee akka jiraatu gochuu qaba jechuun gaafatan. Carraan hojii magaalaa Adaamaatti uumame gara aanaalee baadiyyaattis gadi bu'uu qaba jechuun gaafatan. Numaatuuf lamaan diina walii ta'an. Obboleessa ayyuu diina jechuun dhugama. Kaasii baay'ee ebalu akkana haasaa jedhee diina walii buluu dhugama. Kana mee ofirraa walaa qabnu. Udunuuf lamaanii walii qabaannee nu seentu, adhallee borullee nu seentu. Haadha keessaniin, abbaa keessaniin, obboleeyyan keessaniin, maatiin lama obboleeyyan lama walii waraanini ammallee mootummaan araara sadaffaa magaafatamaa jiru kana mootummaalleen araara kana didan jedhee kanaan akka hin dhaabne araara sadaffaa akka nu gaafatu hawaasni keenya dararaa keessaa akka nu ba'u dargaggeessi achi jiru kan waraana bosona keessa seenee achi jirullee garanatti akka nu deebitan haadha abbaa keessanii waraaninaa jechuun barbaada. Dargaggeessi asii immoo nu kana hubannee jirra. Mootummaa waliin tokkummaadhaan dargaggeessi asii jiru kanallee wal kakaafne nageenya keenya haala keessa jiru hundaayyuu in kabachisiifna. Dargaggeessi gurmaa'ee jiru magaalaa keenya irratti gurmaa'ee jiru akka hojiitti galuuf falli kaa'amee jiru yookaan immoo furmaanni kaa'amee jiru maaltu jira? Isa kanarratti maaltu hojjetamaa jira waan jedhu akka gaaffiittan kaasa. Dhimma nageenyaa ilaalchisee aanaan keenya rakkoo hamaa keessa kan jirtu keessaa ishee tokkodha. Maaltu kana taasise waan jedhu immoo dargaggeessuma magaalaa sana keessaa baheetu deebi'ee uummata dararaa jira. Kaleessa kan mootora oofee uummata deddeebisee birrii argachaa ture mootorri waan dhaabsifameef hojii erga dhaabee mootora mana dhaabeetitti caakkaatti seene. Naannoo keenya cirracha jira, ashawaa jira. Ijoolleen ashawaatti hojii dallaalota ta'anii makiinaa feesisanii birrii argatan hin jiru. Yerootti konkolaataan hin dhaabsifama. Waan tokko yoo
as jedhu konkolaataan dhaabsifama. Ijoolleen hojii kana hojjetan illee deebi'anii rakkoo nageenya naannoo sanaa taa'aa akka jiran garagalanii jechuudha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haaluu Jaldee yaada fi gaaffilee dargaggoota irraa ka'aniif deebii fi kallattii kennaniin dhimma carraa hojii uumuutiin wal qabate hojii waldaan isiniif kenname qixa sirriin hojjechuu qabdu. Dhimma araaraa garuu gaaffii Abaawoo Shanee dhiyeessaa ture caffeen akka diigamu fedhii iddoo raayyaa ittisa biyyaa nuufaa kennamu jedhu mul'isuu fi hawwii biyya diiguu agarsiisa ture jedhan. Nuti akka nama biyya bulchaa jiru tokkootti gaaffii keenya kamuu mariin hiikaa deemuuf hojjechuu qabna jedhu. Kaayyoon mootummaa Oromoo barnootaa fi teknooloojiidhaan qaruu Oromoo fi Oromiyaa dinagdee humneessuu fi sirna cimaa ijaaruudha kan jedhan obbo Haaluun aadaa hojii keenyaa fooyyeffachuun hojii tuffachuu dhiisuun araada adda addaa irraa of eegu carraa hojii uumametti fayyadamuu fi nageenya magaalaa Adaamaa eegsisuuf dargaggeessi kan kaleessaa caalaa hojjechuu qabdu jedhan. Dhimmoota sadi baruu qabdu. Abbaan fee Oromoon nagalcha jedhu dhimmoota sadi baruu qabdu. Bakka fe'aa jiraatu kaayyoon hojjetaa fi jiru. Tokkoffaa Oromoo barnootaaf teknooloojiidhaan qaruudha. Kanaaf hojjetaa irraa halkanii guyyaa. Namni kamuu kana deeggaruu qaba, baruu qaba, beekuu qaba yoo xiqqaate, deeggaruu yoo dadhabe gufuu ta'uu hin qabu. Lammaffaan Oromoof Oromiyaa diinagdeedhaan humneessudha. Namni diinagdee hin qabne ergamtuu ta'a. Ergamaa baaneera isa kutuudha. Kana gochuuf qabeenya qabnu sirnaan gargaaramnudha. Sadaffaan Oromoof Oromiyaaf sirna cimaa ijaaruudha. Oromoof sirna cimaa. Fedhii paartii osoo hin taane sirna cimaa inni xumuraa dhimma nageenya wal qabatee jirudha. Waliigala kaaseen jira. Hojiitti galtan nageenyi ni bu'a. Oromoon nagaa barbaadaa kan jedhu akka ejjennootti qabachuu qabdu. Mootummaan biyyaalessaa nagaa barbaadaa kan jedhu, mootummaan Itoophiyaa nagaa barbaadaa kan jedhu akka ejjennootti qabatanii hojjechuudha. Yoo nuti nagaa barbaanne illee immoo warri nagaa hin barbaanne jira jettanii immoo baruu qabdu. Gadaantummaa keenya nu ergachuu keenya warri barbaadan jiru, warri nagaan barbaanne jiru kan jedhus immoo baruu qabdu. So nageenya waan nu barbaachisuuf aarsaa kamuu kaffaluu qabdu. Isaafuu warra dogoggoranii kanaan ala deeman dachaasuu obboleewwan keessan hiriyoota keessan hojiitti galan hojiin guute daandiin nagaa qofatu jijjiirama fida.